namni Oromoo qabu mee maal dhaba qaba Oromoo? Namni Oromoo qabu hooma takka dhaban qabu. Kanaaf wanti ani uummata koo warqii isiniin jedhuuf isin warqii dabar. Uummanni Oromoo kuni uummata yoo xiiqe yoo achi waan sannan godha jedhe godhuu danda'u. Uummanni Oromoo kuni sirni Oromoon tumate Ameerikaatu ittiin bulaa jira. Addunyaatu ittiin bulaa jira. Uummata akkanaa nagareen uummata jaalala malee jibbas hin beekne yoo nama jaalates nama saniif du'u yoo nama jibbes nama san wareegu. Uummata qashtii jechuudha. Baga teessan ta'e baga dhiini kiyya Oromoo ta'e alhamdulillah itti gammada. Galatoomaa jechuu barbaada. Waa'ee geemii asleetii irratti jechuudha. Dooktor Aslee Asumaammaa isin jechuu barbaada beektaa? Baga gammadde. Namni uummanni duuban jiru waan kamuu yoo hin godha jedhe galma gaha. Waanuma kamuu jechuudha. Kanaaf ati eebba ulamaa qabda. Eebba nama quraana rabbi nu buuse qara'ee qoma ofiitti galfatetu si eebbise. Ustaazni keenya Abdusalaam maal akkasiin jedhe yaadatta? Gurri kee yaa fagaatu siin jedhan. Ilmi ati dhalchitu ilmi sirraa ba'u leencaa ta'uu siin jedhan. Du'aa isaan hin dagatiin. Kanaaf nama ulamaayitu si eebbise. Nama kalaama rabbii beekutu si eebbise. Uummanni kunis si jaalata. Akkanumatti jaalala kanatti fufi. Maatii kee wajjin rabbiin umree si haa dheeressu. Ati hiyyeessa miti ati. Ati dureessa. Namni uummata qabu yoomiyyuu hiyyeessa miti. Kanaaf namoonni Oromoo qayxan. Namoonni Oromoo waan goone lakkaa. Gaafa Oromootti dhaabbatte jechuudha. Ija tanas keessaa baya. Oromoof dhaabbadhu. Yoo Oromoo dalaguu hin dandeenye afaan kee qabii calli taa'e. Yoo Oromoo hojjechuu dandeesse dalagi agarsiisi. Oromoo bira dhaabbannaan Oromoof dalaynaan yeroo magamuu galma ga'an jechuudha. Kanaaf uummata Oromoo galatoomaa isiniin jedha. Ulfaadhaa. Keeriin isiniin dabrini. Shaariin isiniin argin. Baay'ee gammadeera. Baga mucaan hantuunni sun mucaa keenya immoo hin dhugaa. Baay'ee natti tole. Baga gammaddees Dooktor Aslee.